Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Adda viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoon adda qabadhee isinii deebi'e egaa ijoollee mana madaamii jiraniif akkamitti galaa galmee yoom jammaramaa tikeetii eessaa arganna warra jettanii na gaafattaniif waan konsolaan peejii isaati irratti gadhiis yookaan baasiin Beerut keessa jiru peejii isaati irratti gadhiis waan haaraa qabadhee isinii deebi'ee jira jechuudha. Gara viidiyoo kiyyaatti osoo hin taane dura warri chaayinaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan gara maatii kiyyaatti dabalamaan isin jedha. Sababni isaas wantoota haarawaa waan isin fayyada jedhu kanaan isin biraan gahu akkuma tanaan dura waadaa isin seene jechuudha. Kanaaf subscribe gochuudhaan na hordofaan isin jedha yoo isinitti tole. Obboleeyyan kiyyaa akkuma asitti argitanitti baasiin Itoophiyaa kan Beerut keessa jiru kan gadi baase yookaan ammoo konsolaan jechuudha. Akkuma isinitti himu akkuma asirratti inni ibsuuf yaaletti maal jedha የመኖሪያ ፍቃድ ያላቸውና ወደ ሀገር ቤት መመለስ የምትፈልጉ ዜጎች በቀጥታ ሀሚራ የሚገኙ የኢትዮጵያን አየር መንገድ ቲኬት መሸጫ ከመነ geessa madaamii waliin jiraattan bakka iddoo hamiiraa jedhamutti jechuudha. Iddoo hamiiraa bakka ayyiriin Itoophiyaa itti argamutti iddoo hamiiraa jedhamutti tikeetiin hin gurgurama. Kanaaf tikeetii murattanii gara biyyaatti warri deebi'uu barbaadan tikeetii akka murattan yookaan kan inni isin jedhu jechuudha. Kanaaf kana jechuun immoo isin murachuu osoo hin taane madaamii keessanitti himtanii madaamiin keessan tikeetii akka isin muranudha. Tikeetiin kun meeqa murama akkuma duraanii $680 san innillee asirratti hin kaasne waan ta'eef kanaaf isin madaamii keessan mari'achiisanii iddoo hamiira bakka ayyir mangadiin yookaan xiyyaarri Itoophiyaa itti argamu iddoo hamiira jedhamutti jechuudha. Gaafatanii yookaan konsolaatti bilbilanii gaafatanii tikeetiin meeqaan akka gurguramu isinis itti himtanii jechuudha. Kana dhageessanii itti himtanii madaamii keessanitti akka isin muranii gara biyyaatti galtanii jechuudha. Kan inni dubbate kanatti aansuudhaan ammoo yeroo galtan hoteelin taa'ama maalisanii innis waan as keessatti dubbate yeroo galtanii iddoo addaa kan teechisan bultii 10 san mootummaa wajjin waan haasofne qabna garuu deebii hin arganne deebii eeggachaa jirra kan inni jedhe jechuudha as keessatti. Kanaaf isin ammoo maal gochuu qabdanii madaamii keessan mari'achiifattanii tikeetii akka murattanii jechuudha. Ijoolleen tanaan dura ijoolleen 658 kan gara biyyaa deebi'an warra ala keessa jiraatan homaa harka hin qabne kan paasapoortii hin qabne kan hiqaamaa hin qabnedha. Kun ammoo kan bahee fi warra hiqaamaa qabu warra paasapoortii qabu warra madaamii wajjin mana keessa jiraatanidha jechuudha. Kana malee ammoo kan Ingiliffaan barraa'e kana isaaniif barreessa jechuudha. Warri mana keessa jiraatan warri ijoollee akkuma arge ofirraa yaaseetti hin gataa jiru jechuudha. Baay'ee rakkoo keessa akka jiran ni arga jechuudha. Konsolaan yaada dubbachuu haa dhiisu malee kanas ammoo ijoollee mana keessa jiraniif seera akka kabachiisan inni ofii gara ofiitti dabarsee jira jechuudha. Kana kama Ingiliffaan dubbifame barreeffame kana seera yookaan ammoo kabaja akka isiniif godhan akka isin hin daddarbine kan inni as keessatti ibse jechuudha. Kanaaf yaa obboleeyyan kiyyaa isinis obsa godhadhaatii warra ammoo gara galuu barbaadan jechuudha. Tikeetii murattanii galuu barbaadan akkasuma madaamii keessan mari'achiiftanii galuu dandeessanii jechuudha.